Good evening, Dr. Naik. My question to you this evening is, Islaamummaaf kabajaa guddaa osuma qabu gaafiin halkan har'aas gaafadhu sanama gabbaruun islaamummaa keessatti cubbuu guddaadha jette. Rabbi illee nama sanama gabbaruu hin araaramu. Garuu namoonni islaamummaan alatti amantii biraa keessatti dhalatan hoo? Fakkeenyaaf Indiyaa keessatti uummanni irra hedduun isaa Hinduudha. Yeroo dheeraaf carraa waa'ee amantii islaamummaa ittiin dhagahanii hin arganne ta'a. Yookiin namni waa'ee sanii isaan barsiise hin jiru ta'a. Badiin namoota kanniini maali? Jannata hin seenanii? Rabbi namoonni kunniin jannata akka seenan hin godhu. Guyyaa dhalatanirraa kaasee wanti isaan itti amanan waan uumamaatiidhaan barsiifaman yoo taate badiin isaanii maali? Rabbiin namoota kanniiniif rahmata hin godhu. Galatoom. Sister, that's a very good question, a very logical question. Obboleettiin gaafii gaarii fi gaafii loojikii gaafatte. Carraan namoota amantii biroo keessatti dhalatanii hammaatiin isaanii akka sanama gabbaran isaan godhanii maali? Isa kanaaf eenyutu itti gaafatama? Rabbi akkamitti isaan qixaaxa? Kun gaafii gaariidha. Kanaaf nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa'imni hundi amantii fitraa irratti dhalataa jira. Daa'imman hundi muslima ta'anii dhalatan. Maatii Yahudaa keessatti dhalatus, maatii Kiristaanaa keessatti dhalatus, maatii Hinduu keessatti dhalatus, yookaan maatii muslimaa keessatti dhalatus daa'imni sun muslima ta'ee dhalata. Akkuma reefu ibsatti muslim jechuun nama fedhinnaa isaa Rabbii olaaneef kennee jechuudha. Kanaafuu daa'imni hundi wayita dhalatu fedhinnaa isaa kan Rabbiif kenne ta'ee dhalata. Eega guddatee booda hangafoota isaatiin, maatii isaatiin, barsiisota isaatiin dhiibbaan irratti godhama. Kana booda tarii sanama gabbaruu jalqabuu danda'a. Yookaan ammoo ibidda gabbaruu jalqabuu danda'a. Tarii karaa dogongoraarra deemuu danda'a. Kanaaf wayita namni tokko islaamummaa fudhatu jecha riivart yookaan bakka duraatti deebi'e ijuu fayyadamna. Konvert yookaan jijjiirrata hin jennu. Konvert jechuun amantii tokkorraa gara amantii biraa deemee jechuudha. Riivart yookaan deebi'e jechuun namni sun duraan amantii sirriirra ture itti aansee amantii dogongoraa keessa seenee boodarratti ammoo gara amantii dhugaa san deebi'ee jechuudha. Kanaaf obbolii jechi bakka kanaaf ta'u riivart yookaan deebi'uu kan jiru ta'a. Amma gara gaafii teetii haa dhufu. Rabbi akkamitti nama maatii muslima hin taane keessatti dhalatee itti gaafatamaa godha jette gaafinte. Daa'imni maatii muslima hin ta'in keessatti dhalatee osoo hin ballaqin umrii haqaa fi soba adda baafatuu danda'u osoo hin gahin yoo du'e inshaallah jannata seena. Maaliif? Daa'imni hundi fedhinnaa isaa Rabbii isaatiif kennaadha. Inni yeroo kanatti muslima tarii maqaa Hinduu yookaan Kiristaanaa kan Joon Raamuu jedhamu qabaachuu danda'a. Kun rakkoon qabu. Mucaan sun umrii ijoollummaa irratti yoo du'e maatii fedhe keessatti isaa dhalatu gurbaan sun jannata seena inshaallah. Mucaan sun guddatee eega dargaggoomeen booda wanta dalagu hundaaf itti gaafatamummaan kan isaati. Sababa kanaaf yoo daa'imni tokko akka dalage manni murtii bilisaan isa dhiisa. Eega dargaggoomeen booda garuu abbaa kiyyaatu saaminaan jee kanaafiin saamee jechuun danda'u. Dardarri waggaa 22 tokko nama saamee to'annaa poolisaa jala oolee abbaa kiyyaatu akkaanatu na barsiise sababa kanaafiin hatee jechuun danda'u. Yoo daa'ima ta'e hoo abbaan murtii dhiifama godhaafi yoo ijoollee ta'ee umrii 5 ta'e tarii dhiisuufii danda'a. Daa'ima waan ta'eef hin bilchaanne. Garuu eega dargaggoomeen booda gurbaan sun abbaa kiyyaatu akkaan saamu na barsiise sababa kanaafiin saamee yoo jee abbaan murtii dubbii isaa kan irraan fuudhu. Namni hundi waan dalagu hundaaf itti gaafatamaadha. Kanaafuu namni tokko eega dargaggoomeen booda dhugaa barbaaduun dirqama isaatti ta'a. Dhaamsa islaamummaa ammoo uummata hunda biraan gahuun dirqama musliimoota hundaati. Garuu namni sun dhaamsi isa dhaqqabuus baatu dhugaa barbaaduu dirqama qaba. Gosa lamaan wayitiitu jira. Hanga bara 1950tti qaroomina ammayyaa waliin takkaa wal arganiin beekan. Gosni tokko Kaapaakuu jedhama, lammaffaan ammoo Awustiraaliyaan Aboorijin jedhama. Gosoonni kunniin lamaan qaroomina ammayyaa waliin hanga xumura bara 1950tti wal arganiin beekan. Qorattoonni haala jireenya isaanii qorachuudhaaf deeman wayita isaan laalan islaamummaa malee waan biraarraan argine. Haa ta'u malee muslim jaaniif hin yaaman. Isaan Rabbi tokkichitti amanu. Rabbi fakkii fi sanama akka hin qabne amanu. Wayita Rabbii isaanii gabbaran sujuuda godhan. Maqaa malee wanti isaan itti jiran hundi islaamummaadha. Kanaafuu daa'imni tokko yoo dhiibbaan alaa ittiin godhamin fedhinnaa isaa Rabbiif kennee harma sanirra tura. Namni tokko yoo umrii dargaggummaarra gahe nuti akka muslimaatti dirqama dhaamsa islaamummaa geessuu qabna. Yoo nuti dhaamsa namoota hangahuu baanne Rabbiin irraa nu gaafata. Dirqama Rabbi irraa nutti kennamu waan hojiirra oolchuu dhabneef itti gaafatamtoota taana. Haa ta'u malee Rabbi Quraana keessatti suuratul Fussilat suuraa 41 ayata 53 irratti sanuriihim aayaatinaa fil aafaaqi wa fi anfusihim hattaa yatabayyana lahum annahu alhaq. Dhugaa ta'uun isaa hanga isaaniif ifa ta'utti nuti mallattoolee keenya moggaa samii fi lubbuu isaanii keessatti isaan agarsiisnaa jee. Rabbi dirqama kana ofirratti fudhatee jira. Dhaamsa islaamummaa kana ofii isaatii ilma namaa cufa biraan gahuuf dirqama fudhate. Kanaafuu muslimni dalagaa isarraa eegamu dalaguus dalaguu baatus fakkeenya gaarii ta'us yookaan fakkeenya hamaa ta'us Rabbi qalbii ilma namaa cufa keessa waa'ee tokkichummaa isaanii kaaya.
namni sun muslima ta'us muslima ta'uu baatus waa'ee dhugaa fi waa'ee tokkichummaa rabbiin qalbii isaa keessa ni kaaya. Namni san hordofuu dhabuus danda'a. Tarii yoo islaamummaa qeebalee wantootaan jaaladhu hunda ofirraa dhiisuu qabaa, dhugaatii dhiisuu hin qabaa, zinaa dhiisuu hin qabaa, wantoota islaamummaa keessatti haraama ta'an dhiisuu hin qabaa sababa jedhuun islaamummaa fudhachuu dhabuu mala. Yoo dhaamsa islaamummaa sababa kanaaf qeebaluu dide inni itti gaafatamaadha. Haaluma wal fakkaatuun abbaan isaa waan hamtu takka yoo isa barsiise, fakkeenyaaf saamichi dogongora ta'uu isaa hubatuun dirqama isaati. Saamichi cubbuudha. Wantoota dogongora ta'an keessaa tokko. Gara abbaa murtii dhaqee waan abbaan kiyya na barsiisee fi na ta'ee jechuu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun rabbi dhaamsa qajeelaa, dhaamsa dhugaa waa'ee tokkichummaa rabbii akkasumas sanama gabbaruun dhorkamaadhaa kan jiru qalbii namaa keessa ni kaaya. Haa ta'u malee waan kana eega beekeen booda yoo dogongoruma san keessatti itti fufe inni yookaan isiin itti gaafatamtu taati. Sababa kanaaf rabbi guyyaa qiyaamaa namni musliima hin ta'in waa'ee murtii haqaa rabbii irratti kan komii dhiyeessu tokkolleen hin jiru jedhe. Sababni isaa qaamni kee hundi ragaa sirratti baha. Ijji kee, harki kee waa'ee kee dubbatan. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa namoonni azaaba seensifaman murtii rabbii irratti komii tokkolleen dhiyeeffatan. Wanti isaan ja'an carraa tokko qofa nuuf kenni ja'anii isa gaafatu. Inninis amma yeroon dabree jira ja'an. Carraan hedduun addunyaa tanarratti nuuf kennamee jira. Garuu addunyaa tanarra yeroo tokko qofa jiraanna. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa muslimni tokkolleen akkasumas namni musliima hin ta'in illeen yoo azaaba seensifame murtii haqaa rabbii irratti komii takkalleen dhiyeeffatu. Wanti jiru yaa rabbi dhiifama naaf godhii jechuu qofa. Haa ta'u malee yeroon isaa dabartee jirti. Wanti addunyaa tanarratti mudate akkuma rabbi suuratul mulki suuraa 67 ayata 2 irratti dubbate ganda akhiraa saniif qormaata. Deebisaa siif kenne jeetii yaada.